kan duraa declaration of national emergency at the border kajoo san jechuu san isinii raayimeetiin jira xiqqooma gartee irra deebi'uudhaaf Ameerikaa akka gartee namni miilaan hin seenne warri heeraan alaa Ameerikaa akka hin seenneef national emergency godhee jira Donald Trump. Kana jechuun maali? Duraan gartee warra border patrol jaaniititu border Ameerikaa fi Meeksikoo gidduu kana eega. Amma isaanii miti ka eegu. Amma waraanni ka dhaqee eeguu godhee jira jechuudha national guardiin. Hogguu kana godhu maal jechuudha? Nama gartee hin fuudhan numa deebisan. Deebi'aa gartee dur ammas kanatti aansuudhaan wanni inni godhe maal? Catch and release waan jaaniin akka gartee halluuna nama qabdee gadhiifta. Okay? Catch and release hin goonuu jeenuti ulii booda. Nama qabnu numa deebisnaa bikka irraa dhufanitti. Or akka ol hin seenne dhorkinaa jee. Okay? Isinii galeemi? Yoo ka isinii gale taatee takka takka barreessaa. Irraan deebi'ee of barbaaddan. Okay. Tole, wali galeemi? Okay. So, no catch and releasing goonu jee ulii booda. Ni qabna, ni deebisna. Sani. Tuni hedduu guddoodha beeka. This is a big announcement. Ammas ni godhaan isiniin jee waan dubbatee kana hunda maaliif yoo xiqqaatte gartee baatii dabartee kana itti qophaa'u jiran. Lafarratti itti qophaa'u jiran. Heeraan garuu godhuu hin danda'an beeytee hanqa haa inni aangoo fudhatee waraqaa san itti farramuu jechuudha. Godhuu hin danda'an ammoo lafarratti itti qophaa'u jiran. So san jechuudha. Katti aantu kan sadaffaadhaa jechuudha. Yep. Waraanni akka gartee achirratti hojjetu kanneen isin jesanii fi ammaasis baakpee waraanaa kan warreen gartee gaafa COVID-19 san qabamee hojiirra ari'amee damoozni isaanii achitti irraa dhaabbate jechuudha. Yoo xiqqaate gaa amata sadifaa dura jechuudha. Warra san damooza isaanii ka amata sadiitiifis amata sadii olitis intarastii wajjin kafalaniif. Intarastii wajjin kafalaniifiti hojii irratti isaan deebisan jechuudha. Okay? Kuni hedduu waan guddaadha. And then